Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya nageenyi keenya keessaan iddoo jirtanitti kan eegame haa ta'u an Dr. Shaaroo Dallalanyiin jedhama. Namoota chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe, share, like gochuudhaan odeeffannoo fayyaa yeroo garagaraatti isiniif qoonnu akka salphaatti isin bira ga'u taasisuu hin raaffatina. Qophii keenya har'aa kanaan rakkoolee fayyaa yeroo ulfaa dubartii ulfaa irratti mul'achuu danda'an maal fa'aa akka ta'an kan kaasnee irratti mari'annu ta'a. Egaa akka hundi keenya beeknu ulfi madda gammachuu maatii tokkooti, keessattuu haadha manaa fi abbaa manaa waliin jiraatanii fi daa'ima argachuudhaaf karoorfataniif ulfi madda gammachuu guddaadha. Haa ta'u malee akkasuma immoo rakkooleen fayyaa garagaraa yeroo ulfaa mul'achuu danda'u jechuudha. Kunis haadha ulfaa sana akkasumas daa'ima gadameessa keessa jirtus miidhuu danda'u jechuudha. Kanaaf qophii keenya kanaan rakkooleen fayyaa yeroo ulfaa mul'atan kunniin maal fa'aadha kan jedhu irratti odeeffannoo isiniif kan qoonnu ta'a. Garuma qophii keenya nu waliin turaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf rakkooleen fayyaa hedduu yeroo ulfaa mul'achuu danda'u. Isaan keessaa muraasa kaasnee yoom akka mul'atanii fi maal fa'aa akka ta'an irratti isiniif odeeffannoo qoonna jechuudha. Kanaaf rakkooleen fayyaa yeroo ulfaa muraasni isaanii ji'ootan jalqabaa ulfaa irratti kan mul'atan yoo ta'u, rakkooleen ulfaa biroo ammoo ji'ootan gara dhumaa ulfaa irratti kan mul'atan ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf rakkoolee gara jalqaba ulfaa irratti mul'achuu danda'an keessaa inni tokko ulfa gadameessaan alatti uumamudha jechuudha. Ulfi tokko fayya qabeessa jechuudhaan daa'imni sun gadameessa haadhaa keessatti jiraachuu qaba. Haa ta'u malee yeroo tokko immoo ulfi gadameessaan ala ta'uu danda'a jechuudha. Kunis haadha ulfaa sanarratti rakkoo hanga lubbuu dabarsuu geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo hordoffii ulfi gadameessa keessa ta'uu fi ta'uu baachuun isaa waan adda bahuu danda'uuf dubartoonni ulfaa hordoffii ulfaa yeroodhaan jalqabuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Rakkoon biraa immoo ulfi toora ji'ootan jalqabaa irratti adda cituu danda'a. Kunis ulfi erga uumameen booda sababa garagaraatiin ulfi adda cituudhaan dhangala'ee haadha ulfaa sanarraa bahuu danda'a jechuudha. Kunis rakkoolee fayyaa biroo waliinis hidhata qabaachuu danda'a. Haadha ulfaa sanas miidhuu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo rakkoon fayyaa ji'oota jalqabaa irratti mul'achuu danda'an keessaa inni tokko haqqee yookiin immoo ol deebisisuu haadha ulfaa irratti turudha jechuudha. Dubartoonni ulfaa hedduun isaanii mallattoo akkanaa agarsiisuu kan danda'an ta'u, dubartoota tokko irratti garuu haalli kun baay'ee cimaa fi dhangala'aa qaama keessa jiru garmalee hir'isuudhaan dubartii ulfaa sana irratti miidhaa geessisuu danda'a jechuudha. Kunis haalli kunis yoo kan mul'atu ta'e dubartiin sun yaalamuun irra jiraata jechuudha. Rakkoolee biroo kaasnee yoo ilaallu immoo dubartiin ulfaa takka keessattuu ji'ootan gara dhumaa irratti gadaamessi ishee dhiiguu danda'a jechuudha. Kunis sababoota garagaraatiin gadaamessi karaa gadaamessaatiin kun karaa qaama saalaatiin dhiigni bahuu danda'a jechuudha. Kunis keessattuu ootni iddoo hin taane taa'uudhaan keessattuu gara balbala gadaamessaatti yeroo siqee qubatutti rakkooleen akkanaa mul'achuu danda'u jechuudha. Kanaaf haadhi ulfaa takka yeroo ciniinsuutiin alatti gadaamessi ishee kan dhiiguu ta'e daftee gara yaalaa deemuudhaan yaala barbaachisaa ta'e argachuun irra jiraata jechuudha. Kan biraa immoo ulfi yeroo ulfaa dhiibbaan dhiigaa garmalee ol ka'uu danda'a jechuudha. Keessattuu ji'oota yookiin torbaan 20 booda yookiin immoo gara ji'oota dhumaatti dhiibbaan dhiigaa garmalee dabaluu danda'a jechuunis kunis ulfa wajjin wal qabatee rakkoo uumamu yoo ta'u, haalli kunis yaala barbaachisaan yoo kennameef ala haadha ulfaa sana garmalee miidhuu danda'a jechuudha. Kanaaf dubartoonni dhiibbaan dhiigaa isaanii garmalee ol ka'e mallattoo agarsiisuu baachuu danda'u. Garuu immoo mallattoo yoo argisiisan mallattoo akka mataa boba'uu, ija isaanii irratti wanti akka qaanqee mul'achuu, garaa isaanii karaa harka mirgaatiin dhukkubbiin jiraachuu, hammi fincaanii isaanii irrachuu fi mallattoo kana fakkaatan akkasumas immoo qaama isaanii dhiiteessuuf ta'uu danda'a. Mallattooleen kunniin yeroo mul'atanitti tarii dhiibbaan dhiigaa isaanii ol ka'ee ta'uu waan danda'uuf yaala argachuun irra jiraata jechuudha. Keessattuu dubartoonni akkanaa rakkoon akka gaggabduus itti aanee dhufuu waan danda'uuf yeroodhaan gara mana yaalaa deemuudhaan yaalii barbaachisaa argachuun irra jiraata jechuudha. Rakkoon biraa immoo
yeroo tokko immoo dubartoonni ciniinsuu isaaniitiin dura bishaan mataa yookiin immoo bishaan gubbeen irraa dhangala'uu danda'a jechuudha. Kunis odoo jiinii dhumaa hin gahin yookiin immoo daa'imni gadameessa keessa jirtu yeroon turtii ishee odoo hin xumuramin bishaan gubbee kun dhangala'uu danda'a jechuudha. Kunis rakkoolee akka daa'imni osoo hin gahin dhalachuu yookiin immoo infekshinii gadameessaa fi rakkoolee kanneen haadha ulfaa sanarratti dhaqqabsiisuu danda'u jechuudha. Kanaaf dubartoonni ciniinsuu isaaniitiin dura bishaan gubbee irraa dhangala'es yeroo gabaabaa keessatti mana yaalaa deemuudhaan qoricha yookiin immoo yaala kennamuufii malu argachuun irra jiraata jechuudha. Kan rakkoon biraa immoo kan yeroo ulfaa mul'achuu danda'u sababa garaagarummaa dhiigaa abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiruun rakkoon uumamu yookiin immoo RH incompatibility wanti jedhamus jira. Kunis haadha ulfaa sana miidhuu baatus daa'imman gadameessa keessa jiran sanarratti rakkoo cimaa geessisuu fi erga dhalatanis booda akka jiraachuu hin dandeenye taasisuu waan danda'uuf garaagarummaan dhiigaa yoo jiraates yaaliin barbaachisaan haadha ulfaa sanitti yeroo ulfaa fi da'umsa boodes yeroo gabaabaa keessatti yaaliin godhamuuf jiraachuu waan danda'uuf wantoota kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf qophii keenya kana keessatti rakkoolee yeroo ulfaa mul'achuu danda'an gaggabaabsinee kan isiniif dhiyeessine yoo ta'u, qophii biraatiin immoo rakkoolee kanneen bal'inaan gadi fageenyaan isiniif kan dhiyeessinu ta'a. Nu waliin turaa, galatooma isiniin jechuu barbaada.